Video guyyaa kaleessaa irratti keessummaan qabaa sisteriin na bira dhufaa jirti isiniin jedhiitiin ture. Isheenis immoo karaa nagaa imalte kunoo na bira qaqqabdee jirti. Videoon kun kan guyyaa kaleessaa irra hafee jechuudha. Irra kanan isin biraan qaqqabsiisaa jiru. Qophiin ani qopheessis immoo kun akkuma asirratti argitan misaa noormaalee jechuudha. Isheenis keessummaa ishee nama hin rakkistu sisteriin amala ishee hin qabdu. Kanaan duras dubbadhee kaleessas immoo asiin ture. Isinitti miitiin ture jechuudha. Innaa ammaa dhufte yeroo isheen qabdeetti. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra waaqayyoof haa galatu waan hundumaa dursatti warri viidiyoo keenya laayikii sheerii gootan akkasumallee asaba saayitii keessan waan ani dubbadhe irratti hundaa'uudhaan yaada jajjabina koomentii isin nuuf kennitanii baay'ee tokko natti tola baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu jechuun barbaada. Kanarratti immoo yoo isinitti tole isiniif ta'e laayikii gochuudhaan gara biraatti push nu gochuutii dandeessu koomii isinirraa hin qabnu yeroo hundumaa akkuma dubbadhu annaa kun akkuma argitanii gaamisaa nyaachuu jalqabneetu jirra. Haa nyaannu isin affeerree jirra garuu kan kaleessaati har'an seenaa. Annaa gammeenis immoo sa'aatii kanarratti kan argamee fi duroon jiru isaa dhufee misaan dhufu hin jennee yoo jettanii kaleessaa akka isheen dhufte waan beekuu fi tarii yoo mana wallaaltee irraanfattee ta'ee karaatti baatee hin fuutu mana cuftee nan dhufa malee jedheetu hojii dhiisee dhufe jechuudha. Sa'aatii jaarratti dhufee mana ga'e isheen immoo kanaan dura dhufteetti yeroo sargii argasii immoo hin deebine irraanfattee ta'e naa jennee turre garuu isheen onu sin dhabaasni asuma geesse anuma isheen barbaadaan baatee argine anillee yerosicha nan waraabadheen ture kaameraallee mannee bakka akkasumatti nurraan baatee sarpiraayisii nu goote. Innaa isa booddee haaluma kanaanii misaa keenyatti jalqabne yaa durboota kana yeroo baay'ee isinittan hima lamaan isaaniiyyuu gibbii keenya jiru isiniin jedheera. Isheen tokko hojii qabdi hojii tireef dhufte jechuudha. Sa'aatii misaa irratti dhufte immoo buna kan danfise isheedha. Isheen tokko immoo biddeen naa tolchite jechuudha. Na gargaaru waaqayyo isa naa eebbisuu jechuu barbaadeen hagammoo dandeessan iyyuu namni bakka itti nama barbaachisu qaba. Sisteriin immoo ishee kanadha. Kuni viidiyoon kan guyyaa kaleessaa akka ta'e isinitti mera isinis immoo ni beektu kan kaleessaa irraa hambiseenidha. Oolmaa keenya guyyaa har'aa immoo bor isinii qabannee dhumna isin kottan hunjettan nu simattan sisterii wajjiniin illee walan sin barsiisaa wal fakkaattu moo kamtu bareedduu kamtu fokkistu kamtu funyaan qaba kamtuun qabu jettanii koomentiitti ganaa deebitu. Innaa as kanatti nyaata jalqabnii jarraa koottaa haa nyaannu warri dawoo ta'an kuni kaameraatu isaan kuti jechuudha namiti namni kaameraa sodaatu hin jiru as keessaa hundi isaaniiyyuu rakkoo miti tokko sisterii tokko immoo jirti biraa jechuudha. Innaa akkas fakkaata faamilii keenya biloogiin keenya guyyaa kaleessaa irraa citee hafe haaluma argitan kana. Kun akkanumaan itti fufaa haa nyaannu isiniin jenneerra juusiis immoo birsiin hojjedhe yaa akka isheen uftu qubaan qaba natti himteeti garuu bakka jiraame tiire anumatuu itti boo'ee ganama galgala maal jedhee bakka qoyii isa kanammoo xumuree immoo sibira immoo ga'eeni waan jiru immoo waaqayyoon kadhachaatii itti deemnaa naan jettee akkuma isiniin jedhe qidaamee eebbifamtee sanbata ooltee dafna ooltee facaasa kaleessaa immoo namarratti kachi jettee